shakkina. Nama kuma 500 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni dhagayeef horsiisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti mu'a. Miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti. Mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma. Wanni an dhaamu isinitti. Wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u. Wanni nama hundaaf ta'u. Nama hidhuu dhiisa. Naman doorsisinaa nu sodaan kaatanu keessaa bade onnee hin qabnu. Diilolloofne nu. Ajjeesuuf illee rakkitina uummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Ganda gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka. Hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni